Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitootessa 21 bara 2015 akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Qophiin sagalee qeerroo guyyaa har'aa kunoo eegalee jira. Qophiin keenya har'aa keessatti akkuma barame jalqaba oduu isinii dhiyeessina. Qophii addaa addi bilisummaa Oromoo dhaaba uummata Oromooti malee hayyama daldalaa miti jedhus qabna. Wallee warraaqsaa isin affeerrutti bohaaraa akka nu waliin turtan isin affeerra. Qophii waliin ani Rabbiraa dhufeeraati. Amma hangafoota oduu. Yuunivarsiitiilee Impaayera Itoophiyaa keessatti diddaan jabaachuudhaan itti fufee addatti Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti diddaan nyaata lagachuu godhame. Ayyaanni kabaja hundeeffamaa dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo waggaa 25ffaa Calanqootti kabajamuuf qopheeffame diddaa uummataa fi artistootaan fashalaa'e. Shaggar Lixaa keessatti saamiinsa lafaa waliin wal qabatee diddaan jabaatee itti fufee barattoonnis barnoota addaan kutan. Fincila diddaa gabrummaa deemsifamaa jiruun wal qabatee miseensonni waraana wayyaanee fi hojjettoonni mootummaa hojii irraa ari'amaa jiru. Wallaggaa bakkeewwan garaagaraatti barsiisonni fincila diddaa gabrummaatti dabalamuudhaan roorroo ofirraa ittisaa jiru. Barsiisonnis dhaabbilee barnootaa irraa ari'aman. Babal'ooma oduuf Jaalle Ayyaanee Kaayyoo. Yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti diddaan barattootaa jabaatee jira. Kunis gaaffii abbaa biyyummaa gaafatamaa jiru wal qabatee barattoonni Oromoo abbaa irrummaa wayyaaneedhaan nurratti taasifamaa jiru nurraa haa dhaabbatu jechuudhaan gaaffii mirgaa itti fufanii jiran. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti barattoonni Oromoo saamiinsa lafaa arrabsoo uummata Oromoo irratti gaggeeffamu akkasumas hidhaa fi ajjechaan daangaa darbe kanaaf pirezidaantii Oromiyaa jedhee kan of waamu Muktaar Kadir deebii nuuf haa kennu jechuudhaan diddaa nyaata lagachuu irratti argamu. Kana malees dantaan ministeera barnootaa Dr. Kabaa Urgeessaa gocha suukanneessaa barattoota Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kanaaf deebii akka kennanis barattoonni gaafatanii jiran. Haaluma wal fakkaatuudhaan Yuunivarsiitiin Addagraat, Walloo Yuunivarsiitii fi Harmaayaa keessatti barattoonni Oromoo dhiibbaa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru mormanii jiran. Barattoonni yuunivarsiitiilee kanneenii dhaadannoowwan bosonni Oromiyaa diinaan gubachuu hin qabu, dhaadannoon Abbaay Tsaayiyyee Oromoo irratti dhaaddatti itti gaafatama fudhachuu qaba, ilmaan Oromoo mana hidhaa wayyaanee keessatti argaman haal duree tokko malee haa hiikaman, filannoon dharaa bara 2015 kun haa dhaabbatu, Finfinneen kan Oromiyaati kanneen jedhaniif gaaffiiwwan dabalataa hedduu qabaachuudhaan barattoonni diddaa dhageessisanii jiran. Mootummaan wayyaanee gaaffiiwwan barattoota kanaaf deebii hatattamaan hin kennu taanaan uummati gamtaadhaan fincila diddaa garbummaa akka itti fufus maddeen qeerroo bakkeewwan garaagaraa gabaasanii jiran. Dhaabbati Dimookiraasii Uummata Oromoo dhaaba TPLF'dhaan bixxilamee uummata Oromoo ulee diina ta'ee rukutaa asiin ga'ee fi jiru ta'uun isaa beekamaadha. TPLF uummata Oromoo irratti dhiibbaa gaggeessaa kan asiin geesse dhaabbati Dimookiraasii Uummata Oromoo qabachuunidha. Ayyaana hundeeffama waggaa 25ffaa dhaabbata Dimookiraasii Uummata Oromoo Calanqootti kabajuudhaaf eebba siidaa Calanqoo golgaa kan godhate wayyaaneen diddaa uummataa fi artistoota naannoo kanatti waamaniin fashalaa'ee jira. Artistoonnii fi uummatni naannoo siidaa kanaa wayita deeman uffata gurraacha uffachuun gootowwan qaqaalii naannoo kanatti wareegaman kan yaadatan yommuu ta'u, wayyaaneen kabaja dhaabbata Dimookiraasii Uummata Oromoo fakkeessuudhaaf waltajjiitti ol baatee olola eegalte. Uummatni wayita ololli kabajaa dhaabbata Dimookiraasii Uummata Oromoo eegalutti nuyi dhaabbata Dimookiraasii Uummata Oromoo hin beeknu, dhaabi keenya ABO'dha. Waltajjii irraa bu'aa jechuun diddaa dhageessise. Waltajjii kana irratti maqaan dhaabbata Dimookiraasii Uummata Oromoo kan kaastan taanaan jeequmsa dhufuuf itti gaafatamummaan isin jechuudhaan uummatni dabballooti dhaabbata Dimookiraasii Uummata Oromoo akeekkachiise. Waraana kanaan tikfamaa dabballooti wayyaanee kun dhaabbata Dimookiraasii Uummata Oromoon dhaaba keenya jedhan. Uummatnis gamtaadhaan waltajjii irraa dhagaadhaan reebuudhaan salphina uwwise. Gocha kanaan
wayyaaneen rifannaa guddaa keessa seenuun irra darbee ayyaanni dhaabbata dimokiraasii uummata Oromoos fashalaa'ee jiraachuusaa oduun qeerroo naannoo sanaa irraa gabaase. Barattoonni Oromoo manneen barnootaa garaa keessatti argaman saamiinsa lafa Oromiyaaf falmuu irratti argamu. Lixa Shaggar mana barumsaa Xuqurincinniitti barattoonni Oromoo gubachuu bosona gaara Daashuutti argamu bosona Rogee jedhamu mormuu irratti argamu. Bosonni gaara Daashuu ganda Balaayi Rogee keessatti kan argamu yommuu ta'u, barattoonnii fi uummatni gamtaadhaan bosona keenya gubachaa jiru dhaamsina. Wayyaaneen bosona Oromiyaa gubuu haa dhaabdu, maqaa investimentiidhaan uummatni qeerraa buqqifamuun haa dhaabbatu jechuudhaan hiriira mormii geggeessanii. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Ada'aa Margaa keessatti qotee bultoonni lafa isaanii investeroota Chaayinaa fi warshaa simmintoo Bedrookiif kenname mormaa jiru. Kanarras darbee investoroonni alagaa naannoo kanatti bobba'uudhaan ganda Caancoo Birraatee fi Tulluu Daasee keessa wayyaanee waliin ta'uun humnaan fudhachaa jiraachuu isaanii uummatni gamtaadhaan ka'ee fincila diddaa garbummaa jabaatti jira. Uummatni Oromoo gamtaadhaan saamiinsa lafa Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru akka mormu hooggansi qeerroo bilisummaa jabeessee hubachiisa. Fincilli diddaa garbummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabatee miseensonni waraana wayyaanee fi hojjettoonni mootummaa maqaa Oromummaan hojiirraa ari'amuu irratti argamu. Uummanni roorroon itti ammaatee fi gaaffiin abbaa biyyummaa bakkeewwan garaagaraatii kaasaa kan jiru yoo ta'u, wayyaaneen isin gaaffii shororkeessummaa gaafachaa jirtu duuba keessan abaa'otu jira jechuudhaan hidhuu fi hojiirraa ari'atee. Wallagga aanaa Waamaa Agaloo magaalaa Qasoo keessatti hojjettuu fayyaa kan taate aadde Birrishee Dhaabaa sababa kanaan duwwaa hojiirraa ari'amtee jirti. Haaluma wal fakkaatuun Harargee aanaa Armaayaa keessa barsiisonni Lammeessaa Geetaachoo fi Muhammad Ahmed jedhaman sababa Oromummaa duwwaan hojii irraa ari'amanii argamu. Loltuun Abdii Abarraa jedhamu ati abaa'oo waliin hidhata qabda jedhamee hojii irraa ari'ame. Kaaba Impaayera Itoophiyaa keessatti diddaan waraanaa jabaachaa dhufe dura dhaabbachuudhaaf wayyaaneen walga'ii muddaatti kan jirtu ta'us diddaan keessa hooggantoota waraana biyyattii dhalateen walqabatee jeequmsi hamaan ministeera waraana ittisa biyya keessa jiraachuun maddeen qeerroo addeessan. Barsiisoti Oromoo manneen barnootaa garaa keessaa hojii irraa ari'aman. Godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Jaardaagaa Jaartee mana barumsaa Aliboo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina hooggana mana barumsaa kan tahan barsiisaa Amantee Raggaasaa fincila diddaa garbummaa deemsifamaa jiru keessatti qooda qabda jedhamee yakkamuun hojii irraa ari'ame. Itti aanaan mana barumsichaa kan ta'e obbo Addunyaa Irreessoos sababuma wal fakkaatuun hojii irraa ari'amee jira. Kunis barattoota kan kakaasu isin dubbiin keessan qulqulluu miti jedhamee yakkamu irra ta'uu beekameera. Hoogganaa mana barnootaa kanas barsiisaa Tasfaayee Yaadataa jedhamu bakka buusuu fi armaan duras fincila diddaa garbummaa keessatti qooda fudhataniittu uummatni akka gaaffii gaafatu kakaastaniittu jedhamuun bara 2014 keessa hojjettoonni 12 hojii irraa ari'amuun ni yaadatama. Hojii irraa ari'uu, hidhaa fi ajjechaan amilee nu jabeessa malee duuba nu hin deebisu jechuun qeerroon aanaa kanaa ejjennoo qaban sagalee qeerroof ibsanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya, egaa oduun keenya kana fakkaata ture. Qophii afaan waliin turtii gaarii horaa bulaa. Galata sabboontonni Oromoo gartuu bilisummaa Oromiyaa dargaggoo Ahmed Muhammad Baalee fi Hawwii Firaa'oliin hoogganaman armaan dura yeroo adda addaatti qeerroo bilisummaaf gumaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Ammas jaallan kun sabboontota Oromoo walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoof cichanii hojjetan waliin ta'uun gumaacha qeerroo bilisummaaf taasisan itti fufanii jiran. Haala kanaanis qarshii 63 fi 800 qeerroo bilisummaadhaaf ergan dhaqqabee waan jiruuf galatni keessan bilisummaa haa ta'u jechuu jaallanna. Sagalee qeerroo. Adda bilisummaa Oromoon kaayyoo uummata Oromoo malee hayyama daldalaa miti. Adda bilisummaa Oromoo bu'aa bayii ulfaataa fi daandii dheeraa keessa darbee har'a ga'uuf wareegama ilmaan Oromoo qaqqaalii nu gaafateera. Wareegamni qaqqaaliin kaffalaman har'a ga'uu adda bilisummaa Oromoo kan nuuf mirkaneessu qofaa osoo hin taane kaayyoo isaa akka galmaan ga'u illee nu dhugeessa.
Har'a seenaa adda bilisummaa Oromoon keessa darbe hundeessitootaa fi warra lubbuu fi jireenya isaanii wareeganii isa jiraachisan irraa kan gaafannu hin qabnu. Seenaa fi kaayyoon adda bilisummaa Oromoo yoo xiqqaate dhaloota sadii keessa jiraachuun hin shakkisiisu. Kun firaaf gammachuu, diinaaf yaaddoodha. Kana jechuun ammoo shiroonni diinaa kan yeroof nu dura dhaabbatan malee qabsoo keenya dhabamsiisuuf abjootan san kan dhugeessu akka hin taane nu dhugeessa. Dhalooti tokko adda bilisummaa Oromoo hundeessee hanga har'aatti waliin jira. Dhalooti itti aanu kaayyoo isaanii ofitti fudhatee waliin hiriiree jira. Dhalooti isaan boodaa kaayyoo kana dhaloota qubeetti ceesisee keessaa fi alaan dhikkifannaa onnee diinaa ol kaasee taa'uu fi ka'uu wallaalchisaa jira. Dhalooti arfaffaan wareegama obbolaansaa kaffalaa jiran ilaalee duuba isaanii hiriiruu irraa umurii waggaa 10tti rasaasa wayyaaneen dhangala'aa jiran. Mata duree kiyyaa har'aa keessaa akka hin baaneef wareegamuu obbolaa keenyaa, abbootii keenyaa fi haadholii keenyaa lakkaa'aa jirru kun egaa adda bilisummaa Oromoon hundeeffame malee kan bara garbummaa jalatti kufnee kaasee akka hin taane nuuf hubadhaa. Gabaabaatti adda bilisummaa Oromoon kaayyoo ummata Oromoo ta'uu irraa wareegamni lubbuu, wareegamni qabeenyaa, wareegamni beekumsaa, wareegamni maallaqaa itti baafne akka salphaatti kan dubbatamu miti. Barruu gabaabaa kana keessatti dhiyeessuufuu rakkisaadha. Bara garbummaa jalatti kufnee kaafnee falma gaggeessaa jirruun lubbuun ilmaan Oromoo miliyoona 5 olii wareegamuu seenaatu dubbata. Qabeenya kana hin jedhamne dhabneerra. Bara garbummaa waggoota dheeraa kana keessaa kan akka bara wayyaanee lubbuu fi qabeenyatti dhabaa jirru hin jiru. Wareegamni baasaa jirru kun adda bilisummaa Oromoo hundeessuu eegaluu hanga har'aatti wareegama waa hundaanu gaafataa jira. Dhaaba kaayyoo ummata Oromoo bakkaan ga'uuf dhama'aa jirru kana waliin ummati Oromoo hiriiree wareegama kana caalu kaffaluuf akka jiru shakkiin hin jiru. Adda bilisummaa Oromoon bu'aa bahii hedduu keessa darbee har'a ga'uuf gumaachi ummata isaa fi qabsaa'onni isaa baasan seenaa ummatichaa keessatti isa olaanaa ta'uu isaa akka galmeessee jiru mamiin hin jiru. Shirri diinaa yeroo isa laaffisuuf foolatuu fi eegumti isaa isa ganee isa dhabamsiisuuf yennaa wixxifatu obsaa fi murannoon keessa darbee sadarkaa har'aa irra jiru irra ga'eera. Adda bilisummaa Oromoon waan keessa darbe irra dhaabbate qabsoo ummata Oromoo isa maayyiif hojjechaa jiraachuu kan dhugaa hubatetu dhugeeffata. Har'a adda bilisummaa Oromoon kaayyoo ummata kanaa malee hayyama daldala siyaasaaf abbaan fedhe butatee fiiguu akka hin taane qabsaa'onni dhugaa mirkaneessaa jiran. Kaayyoo kaleessaa akka malee adda ba'ee bifa deebi'ee rakkoo hin seenneen gadi dhaabuuf irratti hojjetamaa jiraachuun ummata kanaaf gammachuudha. Adda bilisummaa Oromoon waraqaa eenyummaa dhuunfaa qabatanii ittiin of himan miti. Adda bilisummaa Oromoo fi kaayyoon isaa alaabaa mirmirsaa fiiguu irra jabaata. Adda bilisummaa Oromoo fi kaayyoon isaa miira maqaa fi alaabaa isaaf qabnuun qofa isa jiraachisuu hin dandeenyu. Alaabaanis ta'u kaayyoon isaa gonkuma diinaa fi nafxanyootatti kan madaalamu miti. Kan wal bira dhaabbatanuu miti. Alaabaa mirmirsaa fiiguuf yoo ta'e halagaanuu yookaan wayyaaneenuu nu basaasuuf biyya keessaa fi alatti qabattee fiigaa jirti. Ijoo dubbiin alaabaa baatanii fiiganii fi kaayyoo sanaaf wareegama barbaachisu ni kaffaluudha. Kana malees alaabaa fi kaayyoo sana saammatanii bobaa halagaa jalatti fiiguun kaayyoo sana dhugeessuu ni ta'a. Ummata ofii kana dura qabnee gowwomsina jedhanii yaaduun fayyummaadha. Adda bilisummaa Oromoon daldaluun dhaabbachuu qaba. Dhalli Oromoo kamuu mirga abbaa biyyummaa ummata Oromoo mirkaneessuuf walaba ta'ee maqaa barbaade moggaafatee qabsaa'uun mirga isaati. Dubbiin jiru maqaa irratti miti. Bu'aa ummata kanaaf argamsiisuu irratti hundaa'udha. Ummata ofii tuffatanii halagaa kabajuuf arreeduun of saaxiluudha. Kaayyoo lammiileen keenya kumaatamaan itti wareegaman salphifne kaayyoo halagaa yookaan nafxanyaa galmaan ga'uuf arreeduun dhuguma lammii ofiif yaaduudha. Ummata qabsoofnaaf jedhan hanga kana gadi buusanii diina biratti tuffachiisuun namummaa irraa madda. Ummati Oromoo biyya keessaa fi ala jiru adda bilisummaa Oromoon hayyama daldalaa akka hin taane bakka jiru maratti qalbii dhabdoota akeekuu qaba. Mooraa qabsoo qulqulleessuuf sochii itti jiramu cinaa dhaabbachuun seenaa salphinaa kana of keessaa dhabamsiisuu qabna. Adda bilisummaa Oromoon abbaa qaba. Adda bilisummaa Oromoon halagaaf jedhee hin garboofne, halagaadhaanis hin dhaabbanne, daboo kadhatee hin ijaaramne. Adda bilisummaa Oromoo jiraachisuun galma ga'ee tikfachuutti ce'aa jirra. Adda bilisummaa Oromoo dhugaaf haa falmannu. Adda bilisummaa Oromoo forjidii mooraa Minilik keessatti of himaa jiruun dhaabbadhu haa jennu. Beektonni, hayyoonni, qabsaa'onni, gaazexeessitoonni, beektonni seenaa hundi keenya adda bilisummaa Oromoo Oromiyaatti dhalate malee adda bilisummaa Oromoo mana walattee keessatti dhalate hin beeknu jedhaa ragaa ba'a. Saamichi maqaa seenaa fi aadaa Oromoo keessatti akkamiin ilaalama? Seenaan yeroo jallatuu fi dhiitamu maaf callifnee ilaallaa?
isa karaa haqaa irra jirruuf ragaa ba'uu isa dantaaf jedhee dabarsee nu kennu ifatti itti himuu maa sodaannaa. Adda Bilisummaa Oromoo tokkicha dhugeessuuf tokko wareegama baasaa kaan kana dabsuuf maaf akka dhama'u hayyamnaaf. Adda Bilisummaa Oromoon kaayyoo ummata Oromooti malee hayyama daldalaa miti. Dantaa ummata Oromoo kabachiisuuf malee dantaa dhuunfaa kaachisuuf hin dhalanne. Adda Bilisummaa Oromoo Oromiyaatti dhalate malee biyya alaatti uddeelamte hin feenu. Kun murtee goototaati. Adda Bilisummaa Oromoon kaayyoo ummata Oromoo malee hayyama daldalaa miti. Galatooma horaa bulaa. Taka sirkuta namna kayuta obo tenjalakala obo tenjalakala obo tenjalakala obo tenjalakala obo tenjalakala uto matantu midiomu ababiyati Jabatu jajabe dubankanu maketi Toku makejabe silami dukkana basi Ala bake panisi adunya vnubekti Obo tenjaraka, obo tenjaraka, obo tenjaraka, obo tenjaraka Obo tenjaraka la dafiti nukakabiki Ume sambaradera lamin Namin kere botera Kaparom ni kero bubaka kampunamu Lafta kasirputa namna kayuta Obo tenjalakala, obo tenjalakala, obo tenjalakala, obo tenjalakala, obo tenjalakala Odoke gadoke, kutachi sajabbi Oboko gotako keroko gotako Ota hakablalu jabadu jajjabe palmin kerra oluka Oboko gotako keroko gotako Ota hakablalu jabadu falmadu irren kerra oluka jabadu falmadu irren kerra oluka Yati iya da barsan kunis duan oltudi palmatu kan sangani siyu maleka jenis malim nuti mufatu nurarome eroko keran saromo binafi wamichako dokuma kahuda dokuma kahuda eroko keran saromo binafi wamichako dokuma kahudaya barri kumbara gadati kanakkabe kunamuti argalle kannunilta barri kumbara gadati kanakkabe kunamuti argalle kannunilta oromummanis dhalotaan bitamtuun gurguramtu ittiin yaabonabo oromummanis dhalotaan bitamtuun gurguramtu Kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo qophii keenya irraa hubannoo jabaa akka argattan abdii qabna. Qophiin irraaf qabannes kanumaan raawwata. Kan itti aanutti hanga walitti deebinu torban milkii akkasinii ta'u hawwina. Horaa bulaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.